wantoota walitti dhufanii jaalala uumantu jira. Sigale waan walitti dhufee jaalala uumu jira. Jaalalti mataa sitti hin jirtu. Hajoo kana ana. Maal fa'aa walitti dhufee jaalala san uuma waan amma isin lakkaa kana jechuun teekkeerii yoo jiraate kabaji yoo jiraate sigale yeroo yoo jiraate jaalalti san guutuudha jiraatti jechuudha. Walii galee yaada keessanitti fufaase. Ani reefu maal jedhee kabaja jaalalaa fi amantummaa wal amanamummaa jedheen walii hubachuu jechuudha. Anamma kabajaa keessatti maal wannoo jedhawee ta'ani jaalalli iyyuu kabajaan hin jiraanne jaalalli hin jiru jedhe. Because nama san kabaje jechuuni bultiin teelleedha manni kee dhaabate jechuudha nama san deen jaalatte jechuudha bultiin teen bultii jechuudha. Nama san kabajuuni bar kabaju jechuun waan guddaadha. So kabajaa kana keessa waan baay'eetu jira. Sababa kabajaa keetiitiif mana kee kilingoot sababa kabajaa isaa qabduuf sababa kabajaa walii qabdaniif kabajaa keessa jaalalli waan jiruufi mana kee kilingoota ofillee kilingoota isallee akka argitee ibin mana keessa miti. Isallee jaalalatu kabajaa keessa jira moo kabajaatu jaalala keessa jira? Kabajaatu jaalala keessa jira. Akka kiyyatti yoo argitee kabajaan jiraatte jaalalli illee guyyaa marayyuu dagaagaa deemti mi'aayaa deemti malee jaalalli qofti jiraatte kabajaa hin qabaanne mee maalinni akkamitti ta'a? Waan hin taane barlachuu dhagee waan gargar hin taane. Kahullee garuu ka dursu kabajaadhas hin jedhe kabajaa dursa kabajaa wata jiru jaalalli ammoo dabalaa deema. Akka kiyyaatti okay? Innaa ደግሞ kabajaa kana keessa waan baay'ee jira kiliinii jira waan baay'ee jira bakka hin jira waan silaa bultii namaa gadhaabu hundayyuu kabajaa keessatti jiraadhaan. Maskii mangee maaliif jedhe? Anini ya sari waliin agriin tolcha at some point garuu jaalalaaf kabajinaaf adda adda. Fakkeenyaaf atinu fakkeenyaaf rammeen fulana jaallatu jaalal xiqqeessee kabajisa baay'is naa wayyi akkasii walii gallaa jechuudha. Jaalal malee respectiin jiraachuun nanda fakkeenyaaf. Odunaan jaallatiin callistee na kabajuun dandeetti. Meskii waan jedhan kanayyuu jibbitee meskii garuu maybe hojii meskiin hojjattuu fi respectii qabaachuu dandeetta naaf respectii qabaachuu. Bultii keessa moo sun gara alaatitti laaka akka family friendii kabajaa. Akkuma biraatti iyyuu generally osoo sin jaalanne garuu si kabajee jiraachuu danda'a jechuudha. No. Akkasiif miti. Jaalal narraa diqqeessee kabajna baay'isaadha. Jaalal diqqeessee kabajuun kanuma jedhee bar kabaja yaa ani kadurse hundayyuu an kabaja durse. Mee interrupt waliin godhina. Okay. Namni tokko yaada ofii hageeffatu. Eshi sari anini jaalali odoo kabajaa wal xiqqaatu wal gitu baate jaalali isaa ta'ee na kabaje an agriin tolchaadha. Kabaj keessatti wal dhagahuun jira. Kabaj keessatti dubbatanii walii hiikuu jira. Kabaj keessatti wal xiqqeessuun hin jiru. Yoo jaalalaaf jaalal qoftaa ta'u jaalalaaf bitamteen jiraatta. Jaalal qofaaf bitamteen jiraatta. Yoo inni siin kabajin. Namni tokko fakkeenyaaf hin jaaladhaa jedhee kadhaana bulchullee jira. Kun hin taate kanam dura si arrabsu jaalala kamaani jedhan jaalala. Kanaaf si kabajee oduu jaalal sirraa xiqqeessee na wayyaadha hangam kiyya. Gaafis gaafadhu. Eshi gaafadhu. Jaalala fi kabajaan waan gargarii. Anaafatti pointii keenya bakka tana wajjaan baane tokkuma beeka akkasii. Jaalala fi kabaji waan gargarii jettee toopika biraa uumuu dandamas kennan. Eshi. Jaalalli maaliyaatiif? Gabaabduun naami osoo dheeresi waan gabaabsi. It's all about feeling. Addunyaa kun irra waliin galin waa'een jaalala. Jaalali feeling by the way. An fakkeenyaaf an haadha mana kiyyin jaaladhaa fi du'aa fi jedhee kakata argiteen beektu. Dhaanii mata keettu mee kabulchuu barbaadu argiteen beektu. Jaalala akkasiin illee jirti. Sigalee akka fedhii isaatti dubbate akka fedhii isaa gad qabee ol qabee ka jiraachisu illee jira. After all garuu yoo raammatanu illee argiti jaalal jedhanii. Jaalala akkasiin illee jirti by the way. Jaalalli atiif miira jechuudha feelingi it's more of feeling. Akkas ayillee isii wajjin agriidha. Moor garuu jaalala guddaa kaagwa respectii keessatti. Respectiin jiraannaan
wanni hundu achi keessa jira. Respect to more Ati bakka guddaa Sara akkuma reefu gargar baatanitti yookaan gar tokko ta'a yookaan gargar baa. Amma isin jaalalaa fi kabajaa waan gargarii jette. Naa qabeechitti. isin jaalalli fiilingiidha jette. Okay, ani ka jedhe Jari lameen kabajatu jari lameen jaalalaa fi kabajaa jaalalaaf kabajaa ana biratti jaalalaaf kabajaan tokkollee ta'e garuu kabajaan hin jirre jaalalli hin jiru jedha. Jaalalayyuu dabalaa ka deemu kabajaa. Fikii duraanii maaliin goolabdanii gara jaalalaaf kabajaa jechuudha isina. Hayyee yaada kiyya gabaabsee love come first. This is the same logic. Kuni loojikii tokkocha jaalalaaf kabajaa wali jedhamu kun. But love is come first. Jaalala dura dhufa. Jaalala irraan kabaji dhufa. Kuni that's the reality. Kitaaba feetan dubbisuu dandeenya. Zaasayyi waan akkanaa kana ziizoo. Jaalala dura dhufa. This is true. Achi boodaan respect dhufa. Kana jechuun namni kamiyyuu nama jaalatu kabaja. That's the thing. Bakka. Kana Angara Ibraa jira. dubbifnee walitti deemuu dandeenya. Abbaan barbaadan kitaaba barbaadan nu kenna dubbifnee walitti Jaalu maal jettaa jiru? kun Gara Ibraa jira. that's the logic. Okay, waan fi gara Ibraa jirte cima dhaabbatu. Jaalu maal jettu? Way goodida. Anile jaalala comes first jedha. Okay, jari lameen tokko moo gargari? Mee maskii gaafatu garam Respectii fi jettu. jaalalli Namni tokko siin kabajin iyyuu waan si jaallatu natti fakkaatu. Jaalalli waan jiru natti Akkas fakkaatu. anillee akkas jedha wallaahi. Rammi anam yoo kabaje maybe ka jaallachuu danda'u. Yoon kabajin waan jaallachuu danda'u natti fakkaatu dhiifamuu. Amma dubbiin akka Rame kabajaa sii qabde jechuun iigoo reefullee kabajaa keessa du'aa bakka Waan kanatti kana quba Nakaba. Wait. Dubbatu ofii miti naa qaba. Waan kanarratti zaza diffeensi zaza loojik. Waan guddaa wanni kun kitaaba addunyaa kanatti warroota jaalalaa kitaaba jaalala kanaa barreessan. Love or respect or first ka jedhu kitaaba kana barbaannee dubbifnee loojikii qabatamaa walitti. Garuu ejjannoon kiyya dubbata. Waan fedhe qaxxa'ama. Love is more first. Respect is the second. But is the same logic. Logikii wal fakkaata. Wanni kun wal fakkaata. Garuu Dubbiin akkam ta'uu deemti beektaa? Inni dubbadheetee dubbachaa jirta. Biraa kiyya naa galatoomi. Sumaa dubbata carraa sumaaf hin kennaa waa tokko jedha garuu maaltu jira? Lukkuu fi qillee kamiitu dura? Akkas ta'uu deemti dubbiin. so confusing. Kana yoo ijaan baasuun ulfaata. Mayi killee ma jedhamee namni garuu. Lokota wayii garaagarummaa lokotaa qabnaa baay'isa wayii. Lukkuu fi qillee namni Yaa. yaa namoonni gadi buphaa hin daakkoo maaliin Waan akkasii amma wanni kun jaalalaa fi kabajaa waan akkasiidha. Akka fakkeenya kun lukkuu fi qilleessani malee waan biraati miti. Garuu anamma akkuma Ibraanuu jedhe nama tokko jechuudha. Nama jaalatu tokko sodaattallee nama jaalatu tokko kabajjitallee. Argitee waan jaalalli isaa onnee kan kee keessa jiruuf jecha yookaan ammoo jaalalli ishii onnee kan kee keessa jiruuf jecha ni kabajjita ni sodaattas waan jettuun tokko fakkeenyaaf nama hinjiraa miti kabajaa hin qabneef tokko nama hin jaalanne tokko akka barbaadde jettaan waan barbaaddetti deebifta waan barbaaddetti dubbifta nama bakka hin qabneef tokko kanaafuyyuu walumaa galatti jaalalatu dursa hangara kan kootiin yoo jaalatte kan kabajjitu. Maal jechuudhaan akkamitti kabaja dhadhaa fi naantee dubbadha Ibraa goota koota tana keessatti cabsi. bara nama love is jaalala dursa dhufa jedhee ejjannoo kiyya fidee jira. Jaalala dura dhufa achi Jaalala dursa. Ibraa bara amma nu amma fakkeenyaaf amma respecti dura dhufa jedhee ati jaalatu dura dhufa jechuun bara lamaanuu miti jechuu miti. Atillee pointii kee irratti sirriidha. Anillee sirrima. Ta'ullee garuu akka namni Lamaanuu bu'uura jireenyaati yaa Saaraati jedhu gaafetti. Lamaanuu bu'uura jireenyaati. kabajaa Garuu kamtu duraa fi kamtu boodaadha malee. Anka jedhu erga mana kana ol banne taabtaabiin 38 qofarra jirti.
ما taaptaap yoo Nama gootan gatii asal kanfaltanii. masadha. No dhugaa rabbi taaptaap godha maan rakkoo qaba. Mera me akkati boot godhan hin beektu asirra bootiin huban hime. Warri kabajaa haa kolfu warri laafi haa boyu. No. Imooji sannu kaay. Dhiiroo barkuni wanni isin beekuu qabdani loojikii jiruun deemuu qabna. Waan an fedhu yookiin waan ati feetu miti kun. Waan kitaabaan Dirqamaa miti loojik hin deemuuni. Konu amma bar amma fakkeenyaaf loojik hin deemneef toopikii keeraa agirii ta'uu hin qabnu. Okay, Zara si haa gaafadhu ayyee. Si haa gaafadhu. An amma yoo sin jaalatin si kabajja akkanumaan. Wamaayyuu natti an amma raammee waan jaaladhuuf tokko waa itti dhiyaadhuuf waan jaaladhuuf wanni raammee asirra hojjetu waan natti toluuf waan jaaladhuuf gastii kana dhufe. Yoo ka raammeen jaalanne as safara kanaayyuu hin ga'u. Zazzaloo first jaalala dursi. Akkanumatti yookaan. Jaalalli no I don't know. Ana mana kana wata dhufu dura mana kana akka dhufeeni mana kana akka seeneen nama kana argee ilaalcha inni naa qabu argeetiniin kabajee itti dhiyaadha malee takkitti maan argitee isarraa akkami jaalalli na qabdi mana kana dhufeeffata. Nan qabu takkitti maan jaalalli na qabu nan deettisa kabajuu amala ittiin. Akko even wata wal baratu gaafa la gaafa duraa wata wal baratuyyuu namni sun akka ufitti si dhiyeesseetu kabajaa si hora malee takkitti jaalalli si qabee jaalalatti seen. Waa'in definition jaalalaatu ni akkuma addunyaatti irratti waliin galamne beektanii namooti horuma garagaraa haa bira dabru jira malee. Yaa. Beektanii akkas ta'u? Ibrahima. Eeyyee kun yes right. Definition garagaraatu jira waa'ee jaalalaa kana wajjin qabatee. So amma isin jaalalaa fi kabajaa tana waan biyaan santiim olee galsata jennee yoo bira kunneen akkam isin fakkaata? Akkasumaati. Bahara biraan una deemaa barna mijjeefan. Waan gargar hin baane karaa waliin maaf iyyitan jecha. Yaa gargar waan bahuu hin taane jechuun jaalalaa fi kabajaan. Yaa. Dirqama Walumaa waan galatti dhiigaaf lafeedha jechuudha. Jaalalaan kabajaan dhiigaaf lafeedha addaan bahu. Dhiigorree husan akkanatti hin dhufne. Dhuguma garuu yoo fagoo hin deemini. Fakkeenyaaf anam isa waliin jiraani tokko yoo si kabajee ol hin seenin iyyuu jaalalaaf qoftos ol seenee hin taa'u si bira. Yoo kabajii jiraatee akka atiin itti na simattu akka atiin maan jettee nettu yoo wanni sun natti tolee ankas birayyuu taa'ee haasa'uu danda'u. Yoo wal kabajne Waan an jedhe. kabajii relationship jetti moo marriage jetti moo friendship jetti moo gam cufaatti hin dursaa. An fakkeenyaaf nam tokko hin qabdu nam callistee garuu mas ittiin fakkaan fiilingoo maaf hin qabne garuu kabajaaf callaa wanni beewnettu yoo haasoftullee gajjettee ol jettee wanni jettu kabajaaf qof ka tolchitu hin jiru. Odoo jaalaloo kan fiilingii biraayyuu hin qabaatin. Tokko ammoo nam tokko yoo kabajde itti dhiyaattee iyyuu akka jaalalaatti kan ofi dhiyeessuu dandeetti dhiyaatadhani. Namni hin kabajne tokko akkamiin itti dhiyaattee akka jaalalaatti iyyuu ni tolchuu dandeetti. Ila amma fakkeenyaaf nama dhiira na fuudhu wajji yoo wal baradhee gaafa karaa irratti wal barannu akka inni ofitti na dhiyeessee na kabajee gasii osoo walitti dhiyaannu jaalala keessa seenna malee takkitti wal argina harka isaa cabbaxeen jaalala na qabee itti uffachu kabajaa dursa. Ajandaan kun bikka irraa dhufe yaadattu anaa waajee akkas dooktarillee kabajaa dursa jechaa jiranii kabajaa maal asirratti maskiin react goote waan anjee takka irratti fakkeenyaaf reefu maaliin jee ture jaalala wanni jaan by itself hin jirtu garuu wantoota walitti dhufanii maqaa jaalala jedhamu kana uumataniitu jira anjean kun yaaduma rammeeti ani kitaaba wahii dubbisee yookaan sheekha wayirraa dhagee yookaan profeesar wayirraa dhagee osoo hin taane kun yaada ilaalcha kooti maaliin jee jaalala wanni jaaniin kophaasitti waan ni jiru hin jiru waan walitti dhufan waan dira tokkotu walitti dhufee jaalala tan uumaa anja wanni san maali waan san keessa maaltu jira kabajaa jira naatoo jechuun take care jechuudha. Is the same logic achirra jenna. Logic tokko bakka. Wantoota kanaatu jira kana darajaadha. Achirraa haatee maskiin jaalalaa fi kabaji waan gargarii yaada jiru kaastee walumaa galattuu immoo deebitee yaadni akkaataan isin itti ibsu jirtuusi waanuma ta'uu qabu waan sirrii jechuun kabajaan tun
relationship keessa friendship keessa hawaasummaa waa mara hunda keessatti akkanumatti ollaa nama ta'uudhaan kabajuun takka ni jiraame kabajaan waanuma Welcome artist addaati kenna waan gaadi anama. jiraachuu qabuudha. Sambar ramme Artisti eenyuyyuu kenna walii gala. galchime. Sambar Innilleen mormiin kenna sa'irra experience ramme qaba. eenyuyyuu walii gala kanarratti namni Ba mormii jabaadha. garuu Jabaadha wal which morma. one come first kamtu dura dhufaadha malee. Okay, kamtu dura dhufaa yaada jiru siitu fidee biraa kiyya qabina fakkeenya. Amma yaaduma keessa walii galchuufiin kana jaa. Amma akkaataa isin maskiin itti ibsaa jirtu san irratti mormiin qabdan natti fakkaata jechuun jaalalti akkuma ta'etti osoo jiru kabajaan waan bakka hunda jiraachuu qabudha waan jiru Sanirra walii gala kabajaan bakka hunda jiraachuu Yaa kabajaa waan bakka hunda jiraachuu qabudha. Kanaafuu amma garaagarummaa bu'uura maskii walii jireenyaati qabnu hin dhageessu. jiru. Kabajaan ni jira barramme. garaagarummaan qabnu yoo jiraate Kabajaan akkuma jirutti ta'eetiin wanta tokko wanta jaalachitu kan faristi dhageetta ramme. Which come is Wanta first kana amma tokko wanna jaalattu kabajjita bar. naa qabe naa galee jira. Wanna jaalattu kabajjita bar waan jaalatu tokko Waan kabajjita ofitiya. bar. Waan ofitiya. Nam tokko Baski. jaalalaan Which come is first? dur kabajuu sir jiraatanii kabaja. Respect. Waliin keessaa akka haasa'uu fi Afqii marii keenyaa bakka kana qaba. yaa yes at Which come is first jedhama. yes kabaja dur dhufaadhani. Ati yoo naan kabajin na dhiyaatte na laaluuf na beekuu yoo hin dandeettu. Yoo naan kabajin of naan kennin na beekuu fi na jaalachuuf iyyuu hin dhibamta. Yaa qajuu tiimiyaa belloo. Kabajaa. Eenyu galcheettan sun? Kan farsti. Nama ergatee na garan. I said laaf loojikii tokko wal fakkaata garuu jaalala dursa dhufaa jira ani jaalala dursa dhufaa jira. Ibrahim yaa sun bittaa fiilmi hindi gubbaa jira. Kaayilaa wallaalanii wal jaalatanii wal bircachaan sun. wallahi an fiilmi ilaalee beeku wallahi adoo Iyyoo jechuun real life akkasii miti. Fakkeenyaaf nam kamii waliin haasa'uuf bashannanuu hin dandeettan. Keessumattuu nam jiruun hawwitu dura kabajde itti dhiyaachuu sir jiraatan nam jiruuf hawwitu. Sigade wanni wal tuttuqanii maan jedhanii wal bulchachaan sun hindi gubbaa ka jaalalii yeroo duraa wal laalanii bakka waliin madaqanii first maan impression maani jedhan sun akkasii miti. Kabaji waa cufa dursaan. Yoo nam tokkin kabajin iyyuu itti dhiyaattee nam sun beekuu hin dandeettu. Mee amma garaagarummaa jaalallaa fi kabajaan maal garaagarummaa qabdi? Tokko maa isaan maddi isaaniitii fi ka'umsi isaaniitis tokko malachuu warra wal bira hafuu hin qabne jechuudha. Paralali lachuu waliin deemuu danda'an. Garuu kan dur jiru kabaja. Eegi waliin ittiin booda waliin deemuu danda'an malu ka dur dhufu kabajoo kabajiin jiraatini akkamiin gaafum kanayyume akkamiin nam tokko dhiyaattee iyyuu anammaan kan akkamiin rammee waliin saatii agasii haasa'uu danda'e odoo kabaju baadhe. Akkuma friendshipitti ilaali akkamiin seenee waan kanaasaa. okay maski gaafisi gaafadha osoo akkaayidii raammee wanni raammeen dalagu raammee amala isaa waan isaa akkaataa isaa raammeen nama jaalalaati nama jaalata jettee hin jiraami osoo mucaa inni disrespectfulii ta'e nama kabaja hin qabne taate nama hin jiraami gandi kun ganda arrabaa taate osoo ganda kana jaalatuu baatte hin dhufta. Yaa. Anamma fooloo akkuma Ibraanuu jedhee fooloo nama hedduu qaba. Fooloo nama hedduu kana keessa kan yookaan yeroo laayiviirra jiru gattuqee laalu manoota nama jaaladhu qofa. Fakkeenyaaf rammee irraayyuu haa fudhu. Mana kan kee haa ta'u. Mana nama jaaladhu qofa gattuqee dhaqeetti ilaala jechuudha. Rammeen na jaallatee akkisi mannaa isaa fi yoonni naan kabajinu ammaan isa dhufu. Waan na jaallateef yookaan waan jaalladheef qofa marrammee jaalatee jettee atuu dura. No, waan toksitti Daqiiqaa soddomiif daqiiqaa soddomiif wanta isinii kaa jira. Kaatee mul'ii jirtu. Poolii bantee jirta. Okay. Anyways, Ibrahim gaaffii kan keessi deebisa. Hirmaadha. Ani rammee birka jiruu fi akkaataa simannaa isaaf akka Poolii akkamitti jala seenna qoy jala seenuu hin danda'u. Poolii an akka duraa sun akkamitti jala seenna. Maski achitti anillee seenan. akka irratti waan kabajaa fi jaalala inni sii qabu kana waan jaalatteef dhufte. Si galeela jaalatte waan jaalalaaf kabajii eegi walitti dhiyaanneen booda waliin deemuu dandeetta. First impression gubbaa garuu yoo naan kabajini amman isa dhiisi qarqarisan dhaabadhu. Faktiin kana gamkiyyaan personaalii jechuudha. Hayyee. Good.
جال لما خبجت درس إرما دمي سلا فولي كسر bakka gattuqanii seenan san gattuqaa seenaa. 2 minutes is too much. Akkam nagaa Oromoo. Akkam nagaa fayyaa. Ibra situ maqaa jijjiirra ta'e. Sabboontu welcome. TikTokii dhiisee ka'ee ammoo manni raammee natti tolee jennaan kanaan dhufe. Waan ofii akkam maskii akkam jaallu. Injira qaalii ta'anaadha. Sabboontu welcome. Yooyyaa sabboonti akkam. Fayyaa fayyaa alhamdulillah. So reef يعني subjecti bareeda. يعني مسكي مواتجر Kabajatu Immoo durasaa. inni qoyqa daqiiqaa dhumtu goota qomiira keechaa bahi maadha. almost percentage الدفق جرا ترباتم يلم Miira keecha galtee miira I keecha think galtee. kabajatu. Ramme anillee kabajaaf votii godha, okay? Keessan nu ammoo vootii osoo hin taane riyaalitii addunyaa irra jiru waliin deemu. We go Teemas with the keeyyatti reality. saaraan gadi baate. garaagarummaa torbaatama soddomaati. Hangaruu jechuma Okay, mee maskii ragaa gaafa jiba. Maa Ibra. si gaafatu. An jechuma maskii irraa ragaatti baas osoo fagoo hin deemne. Maskii yeroo jettu osoo jaalalaaf kabajaan jiraatuu baatte jette ilaal. Jaalala dubbii afaan bakkeerra. Sitti mee bar ati naan dhageenne bittaa Ibraayyee pooyinti sun qabattee osoo hin taane jaalalaaf kabaji eegi wal dhanneen booda paralal deemuu dandeenyaan. Dursa first impression gubbaatti garuu fakkeenyaaf rammeen na jaallachuu baate it doesn't matter. Yoo na kabaje ani sastiiqa. Asoo Yoo na kabaje wal dhageenya. Yoo na kabaje man isaallee dhufe akkasi kabajamee taphadhee ba'a. Si galee. Even your friendship in them jechu. Yoo naan kabajino guyyum duraayyuu ani yafa baqadhe qarqar isaa yoo jaaluu qabu cheenjire jedhe bara. maayinde. Kajjaaluu kun daqiiqa maasekantiin jijjiira. Cheenji maayi. Yaa waliin hin deemtu. So anillee agree godha. Asoo Maskii erga godha. deebiin Kana gattee ammoo sabboontuu kitaaba barbaade dubbisa malee hin dhiisu. I'm not gonna argue. Bila dubbisaa ooli maaliif Harvard University deemtee dubbisne laal? Maal I seeta? respect Ramme. I don't care about you guys. Lali. I care about the logic addunyaa irra jiru waliin deemna. Fedhii kee yookiin interestii kee waliin deemna. Zaasay wallahi dabarsineen kenninu. Dabarsineen kenninu. Ibraayyee waan ofii Na dhageessanii fakkii personal life keen kenna kaanii amma experience qaburraa dubbadheemi yookaan amalki personality irraa dubbadheemi warri as jiran saaraallee taanaan jaaluufaa namni biraallee haa ta'u maalirraa dubbachuu jiran waan ofii barbaadanu personality warraa dubbachuu jiran sabboontulee namni dhufteeni warri vootolchuu jiran kulleenoo waan caalurraati vootolchuu jiran si galee loojikiin kan caalu jira jedhee yaadu yaa even odoo research illee hojjatte saampilii fudhatteeti saampilii irratti hidhami ka hundeessitu fakkeenya nam 100 keessa nam 10 fudhatte nam 10 irratti appilaayi tolchite yookaan gaafii gaafatte generalize tolchitaa jechuu nam 100 irratti murteessita. Kamittuu caalaa ka jedhu nam kumaallee ta'e nam 100 fudhattaani so researchiin asuma irratti daqiiqaa muraasaaf researchiin hojjechuu jirru nami hagamittuu gam kabajaa jira kabaja dursa nama gamittu jedha ka jedhurraa fudhattee generalize tolchuu dandeetti. Kun jechuun ammoo yaad dhuunfaa yookaan personality kan kee yookaan waan ati deeggarturratti dhiibbaa fidaa osoo hin taane heddoominaan majoritiin gam kabaja dursaa jedhu jira waan jedhurratti fookasiin kenna. Fakkeenyaaf mee Ibra Ifam wajjin. anamam saayidii qaballee osoo hin taane yaada tokkoon si kaasa. Nama wayii tokko ati hin jaalanne dhalaadha dubara hin jaalanne garuu hariiroo walii qabdan yookaan ollummaa yookaan waliin barattan yookaan sammuun walii qabdan. Namni kun si kabajee arraata gaariin si dubbisee tola sitti oolee gassii jedhee kaatee hin jaalattu nama sana. Atu laal jaalala jettee laal hin jaaladha. Akkasuma Kaatee hin jaaladhu. hin jaaladha. Kamtu dursee doo? Waan si kabajee jaalladha. Ibrahim ya somali siyaasaa gosti keessa si naqaa jiranii goota goota naqaate. Dursa kana kabajeef kan ispeektii naa godheef dhaga garaame. Namni sun waan na kabajeef kana kabajeef haa dubbadhu ka. Taraan kiyya. Namni sun ka waan gaarii naa godheef ka affeerraa san guutuu naa godheef waan na jaalatuuf na kabajee waan san naa godhe. Waa inni na jaalatee na kabajee waan san naa godheef anilleen hin jaaladhaan akkasuma ammoo caansee hin kabajaan. Naaqal.
Ibraayi amma nafsi wal argine Qoy. beennuni. Qoy Namummaa kan kee amal kan kee yoo kabajee malee ani namsi si jaalachuuf si jibbu kiyyayyoo adda wanni sun gana wal argineet kan murteessinu ammoo amalii kan kee kabajaat namaa qabdu natti toleenaan si dhiyaadhe. Naaqabi. Thank you maski. Dal Ibra. Waan nama sanii irraanfadhu namni san si jaalatee si godhe moo waanuma akkanatti suma kabajee waanuma nama taateef tola sitti oolee san isatu beeka. San sin ilaallatu. Amma nuti kas hin jenne ati namni wahii tokko ollaa keeti yookaan waliin daleeydan yookaan waliin barattan hariiroo normaal qabdan. Ibra maffatee jaalalaa qabda. Hayyee Dhagayga. dhaga'u jira. Tola sitti oolee si kabajee si gajjadhee lashsii jedhee gaarii si ta'e kaatiin jaalattu nama sana. Maal jettee naa deebi? Komantii. Akkasi goota konkolaallataa deeme sobanii keessi naqan. Sobanii bishaan ati beene si obaasanii eeggadhu. Nuti gara yaabbatti ni mali. Ibra. Yes. Dhagaya didaa. No, raamne wallahi komantii dubbise wallahi irra naa deebi wallahi. Soman jeliis ree. Hayyee dhiise. Indee. Iran deebu. Reefu jettee jirta. Nin jaaladheetti jirta. Kanuma kanaan. Ibra miira keessaa ba'e faateera. Aboo koy rammee kiyya dhiifama ani Ibraa asuma. Ibraa koo yooma Ibraa koo Ibraa bakka. Dabalee gaafadhu Ibraaf waan. Eeyyee na gaafadhu. Ibraa fakkeenyaaf hambatini. Hakta immoo followersiin qabaa jennuuti. Anam diqqoo tokko intan qasaaqas namichis miidiyaa kan gubbaa. Garuu ammoo na bir dhuftu takka oduu amma karumfee fi tiktok kan akkas ol baatee gad deebitu na argiti. Yoo ati nagaa na fuutan nagaa siin fuudh of jaja. Yoo ati maanii jettu ani kabaj siin qabni taate ati natti hin gorta. Hin goru. Kun maali? Yoo an si kabaje giddiin na gorte na jaallattaa jechuudha. Wanni ati amma na jaallachuu dandeettuuf na dhiyaachuu dandeettee friendship na waliin dhumtuu fi waan an si kabajeef na kabajde. Hayyee. Akkasuma. Yaa yoo naan jaalala maanii ol taane kabajaa kinni ittiin dursu kanaan akka ati na dhiyaattee friendship umtuuf iyyuu kas tolchu amma intalli kun waan followersi qabduuf akkas of tolchiti maanii jechuu manna intalli kun nam kabajdii jettee na jaallachuu jalqabde intalli kun bakka nam kabajdii akka wannitti of hin korsitu maanii yoo jettee akkas yaaduu jalqabdu abboo intalli kan waan kanaaf ishi jaalladhee jechuu dandeetta waan nam kabajduuf ishi jaalladhee jechuu dandeetta. That's the point friendship. Asirratti mee garaa nu guutuu adda. Garaa gubachuun hin jiru bas. Inni ofitti. Ibra. Liqimsi sana. Bishaan. Harkuma. Liqim. Ana sammuun kiyya waan fudhattii sirra jedhis. Naskii koyeessa yooti yuwin. Saara naman taatu walla. Angaruu maskii ka itti dhiyaadhuuf isin himu akka kiyyatti isin ittiin galina. Fakkeenya maskii isin Aboo ta'i bultii namaa diiguu deemti. Amal jaalala jechuun is not love about she's my wife or something else. Kanaafi miti. Yaa. Logic. Sirriidha jaalala jechuun jaartii osoo hin taane hin jedhu gaa keessa. Beeka miira keessa si galcha. Rammee ilaalin ati rammee ilaalin. Maskiin osoo jaalatanii iyyuu jaartiifuu soldaawwan taateef malee maal rakkoo qabaa miti. Amala isii akkaataa isii injiraami waa hunda pireejarii isii injiraami pireejarii isii irraa waan jaaladhuuf isii rispeekti godha. Osoo isiin chiid rispeektifuulii tanaman kabanyee injiraami waan garagaraa woxaxee yoo isiin taate hin jaaladhu isiin kabaju. Dasbi'oo. Yaa. Amma dubbii jalaa mimmiliqeen goota koo afaan Oromoo beeknami. Nama afaan Oromoo. Inni jedhee bara amma jechuun kabajaa meeksiidhaaf meeksii ibse malee inni amma jechuudha. Isii ibse malee dubbii keessanii dhageeffadhu amma Ibrahim maal jedhe dubbii keessan keessaa kan meeksiin jedhe taatoo kan keessa waan keessa fudhu waan dhiisni qabaa jedhe ammallee Ibrahim bari takka isinitti waan 100% isin qulqullaa'ee galee waan ofii si dhaabaan gitti dhadhaa nama dibina. Waan ofii sin dhaaba. Dhiisi ati Ibraa jala dhokochuu of danda'e ati akka waan ofiitti jaalala dursa moo kabaja dursa?
sababa keetii waliin An jedhe bar duraan ibraa deeggaraa jaalalatu dursaa jedhe maaliif nama tokko nama jaalatu kabachiisa waan ta'eef. nama jaalatu Fakkeenya waan jaaladhu tokko ani jechuudha akka kiyyatti waan jaaladhu tokko kabajja. Ammas na waan jaaladhu tokko nama jaaladhu tokko osoo waallee na gorse osoo waallee naan jedhe nama jaaladhu tokkoo fi waan jaaladhu tokko isa duukaa ce'aa jechuudha. Kanaafuu waan akka kan kootittu jaalalatu dursaa jedhee yaada ibraa deeggaree. Anwaas waliin dubbataa naa qabu. Waan jaalatan kabajuun dirqama. Jaalattinuu kabaja malee waan hin taaneef. Garuu wanni isin jechaa jiru dura kaatee nama jaalachuuf. Si galee namni tokko akka ati isa jaalattu si godhuuf yoo si kabajee si qeebalee haala gaariin si simatee kaatee jaalatta moo akkanumaan kaatee ija guduunfattee jaalatta. Haadha faatee fi qarii malee kabajja. Gaafii deebisi gaa waan ofii. Maali jette? Qoy rammee naadhiis haadhafaatee kiyyaanat batoksitti ma guyyaa duraa manki dhufte yoo ati na gana fuutullee yoo ati na dubbistullee ansi jallaa bakka ofoo waxxaare maani mankee taa'e siin kabajuu yookaan haasa namni haasisiyyuu kabajaan yoo hin deebisne taate na jibbit moo na jaallatta? Si jaaladha. Yoo ani siin kabaju taate na jaallatta? Indee anuu bar mana kan kee dhufu waan si jaaladhuuf hojii kan kee jaaladhuufi eenyummaa kee jaaladhuuf mana kan kee dhufa ilaalika kabajaan durattuyyuu anuu waan si jaaladhuuf si jaaladhufa fakkeenyaaf atini mana nama tokko mana nama jaalatuutiin mana nama kabajjituu dhatta miti. Anamsitti moo rammee odoo akka fedhi jaaladhe marrammee odoo dhufee rammeen naan kabaju naan keessummees naganaan fuudhu taanaan never ever amma rammeetti hin dhiyaadhu kabajan naa durse waan taateef. Na dhageeffadha erguma akkas ta'eyyuu wanni kun harka bitaatii fi harka mirgaati waan addaan hafuu hin dandeenye jenneetiin jara sararra yoo addaan galle jaalalaa fi kabajaanis bu'uura jireenyaati. Hunduu waliin deema akkas. Waan ofiiti bu'uura jireenyaati. Amma isin oovarii kamtu qabaa jechuun distaansii kamtu qaba jettanii keessa soquu bicha osoo hin ta'in wanni kun lachuu Different takkati. argitanii wanni kun lachuuyyuu waan waliin deemuut argitee waan waliin deemu waan wal bira hafuu hin dandeenye. Bakka jaalalli hidhattee kabajaan isa hundumtu bakka kabajaan hidhattee jaalalli hafuu hin danda'u jechuudha. Miti ani maaliifuu fakkeenyaaf mana sabboontu kan dhufu sabboontu waan nama jaalattuuf waan nama kabajjituuf mana ibraa kan dhufu waan jaaladhuufi waan kabajjuuf. Zaasee. Okay. What about So, ani ani yaada Faatee fi waan Ibraan jiran dhageettanii jiran I disagree. Waan maskiin jettutti amana. Jaalalaa fi maal maqaan isaa kabajaa wajjin deema wajjin deema yoo lameenuu qabaatte gaarii garuu kan dursu kabajaadha. Jaalala wajjin jiraachuu ni dandeettaa ግን kabajaan masti na fakkaataan kabajaan especially yoo relationshipii ka haasofnu taate kabajaan masti amma nam tokko si jaalatu galee bar wannoonni kunniin jechuudha wal bira hafuu hin danda'an wal dhabuu hin danda'an baqa dhumatti no wal bira jaalallis kabajaanis wal dhabuu hin danda'an. Qoy waan ofii ko maal seetlan yoo amma relationshipii haasoyne yoo relationshipii irraa ka haasoynu taate jaalalli adda isaa waa si godhuu danda'a si godhuu hin danda'u jechuun namtichaan tokko amma ka'ee si garafaa ofii si jaalata jechuun disrespectii si godhaa si galee hin danda'amu. Kabajaa si qabaatee ግን jaalala san buildii godhuu hin dandeetta. Nam tokko wajjin jaalala buildii godhuu hin dandeetta. Si galee kabajaa garuu buildii godhuu hin dandeettu. Yoo kabajaan jiraatte jaalala buildii godhuu hin dandeetta. Yoo kabajaan Ishi waa si gaafadha na dhageeffadhu sabboontuti na dhageeffadhu waa si gaafadha. Fakkeenyaaf ani jaartii Ibiraatii haa jedhu. Ibiraan nan jaalatu. jaartii Hamzaa jettoo. Argitee? Nan jaalatu. Stop. Ammas taree kama nan jaalanne kana kama jaalalli kiyya never 0.1 onnee isaa keessa hin jirre kana ufi ammoo kabajaa na kabajja. Bakka jaalalli hin jirretti kabajaan isaa sun maal na fayyaddi mee na him. Bakka jaalalli hin jirre sanitti bakka inni jaalala 0.1 naaf hin qabne sanitti yoo jaalalli hin jiraate kabajaan isaa sun maal na qaba maal na fayyaddi.
Okay, amma saniif maal jedhe beektaan? Saniif yoo kabajaan kanuma bar jiraate yoo jaalalli hin jiraatin wanni biraa qoy godhamu kallafii kanuma. qoy takkatti qoy waan ofiisii fixa. Yoo kabajaan jiraate jaalalti duuballee dhufuu ni dandeetti. Irratti si galee ila biildi godhamuu ni danda'ama. Akka ijaaruu jechuu si galee maalidha? Sin bakka jalaa miliki. Ila Miliki jeen. ila maal fakkaate atame yoo nama itti kalooyitee nama san gaarummaa keetti agarsiistee nama akkamii akka taate agarsiiste jaalalle san atiyyuu fiduu hin dandeetta. Namticha masin jaalanne kana yoo of jaalachiisuu hin dandeetta dhugaa sitti maan. Yoo garuu namtichaan jaalala sii qaba ofii garuu hoo barbaade xinfiin si axxanaagara. You understand? Akkasittiin ta'u jechuun maaliifi jaalalli hin jirti garuu akkati si qabatu hin beeku maal ta'aa deemta beektaate osoo maa ol jaalattu addaan baataayyuu jechuudha. Okay. Make sense? Waan ofiitii fi Hamzaan yaada fudhatanii garuu amma maaltu dhufe? Maski naa qabe. Maal argaa jirra beektanii jiran? Iigoo keessa galanii jiran. Yaada fudhatanii jiran. Yaada keessan mormu barra mishaa dhageeffadha. Yaada keessan mormu yaada keessan jibbuu osoo hin taane wantoonni kunniin kan amma itti haasayaa jirru kuni bu'uura jireenyaati. Walumaa galatti bu'uura jireenyaati. Wantoota wal biraa hafuu hin dandeenye bakka 100%. Wanna wal biraa hafuu hin dandeenye jechuudha. Waan kun illee caaluu dandeenye kun illee hafuu hin dandeenye. Jaalalliif kabajaa. Waan ofii yaadi kee kabajamaadha. Yaada keessan kabajaa jirra. Garuu immoo yaadaanii wal dura qabnee haasa'uu jirra waan ta'eef akkitti haasofnu namni tokko gizee geeffate atiis yaada kee kennachuudhaani. Amma isin kaatee gaafa ati namni gizee haasa'u eegalee react gootu yookaan interact gootu miira keessa galtee jirtaa jechuudha. Diddaa qabda jechuudha. Amma akkas hin ta'ini maskiin sabboontuun anillee gamana yaada kabajatu dur kajoo kana isin itti haasa'u jira. Kanaan isin ammoo jaalalatu dursaadha. Jaalalatu dursaa sanirraa siixanii jirtan amma eessa jirtan lachuutu waan adda hafuun taanee bira dhuftanii jirtan. Waan gaarii godhaa jirtan. Akkam jechuun as dhufu jirtan jechuu gara kana. Kanaafuu adeemsaan itti hin geessinaati hin jarjarina. Miira keessaa baa tartiibaan haasa'u. Akkas. Walii galee? Okay, mee waan jettan maskii fi sabboontuun. Yeah, sabboontuun actually waan cufa haasoftee jirti. I guess waan ofiileen Ibraalleen sirriin nu hubatanii jiran jedhee yaada. Maalinnaani akkum durasti him example irra deebisuun hin barbaachisu. Ani marrammee ka jiru har'a jaalal caala waan na kabajeef malee wal birin ta'en yoo hin kabajin. Wanni kaan dudduubaan dhufti. Akkuma ammoo sabboontu pointiin sabboontu kanatti ol kamii akka ta'e beektaa? You can build love. Jaalala build tolchuu dandeetti. Wal kabajde walitti dhiyaatti jennaan. Anytime, anywhere. Sigale, it depends wanni kan amalat qabdurratti. Garuu yoo kabajii hin jiraatinoo har'a naafsi kaawliin haasofnu anaaf umbushaa anaaf ibraa warri as kee jiran cufa kaawliin haasa'uu jirruu fi wal jaalachuuf dura beektaa qaama wal arganii akkasichuullee barbaachisaadha. Jaalal normaal laayikiin hin jirtidha. Wal jaalachuu ka jedhan garuu qaama wal arguun barbaachisaa more of jaalal jennee murteessuuf jechuudha. Even akka beestaa akka friendshippitti illee. Garuu tokko ka wal kabajuuf kabajattu dursaa wal kabajni as kee jirraadha. Yoo maskiin amaliishi namatti hin toltaate yoo maskiin namni hin kabajni taate namni maskiin dhiyaatin jira hin jiru. Na har kabajde man kan keetti tolnaan fuuta yoo an dursi hin kabajin. Achiin wal kabajnee naannoo teennee waliin haasofnee wal dhageennee gam laayik wal tolchuutti hiqnaa jechuudha. Kanaafuu dur kabajattu dursaan bakka jeneraalii yaadii kanu kabajirraa wanni niqdiqqina tolchuun jiru. Bari meeskii koo amma isin ati sabboontuunis maal jedhaatanii mee na baafame sabboontuu fi meeksii maal jedhaaram beektaa bakka kabajaan jiru jaalala hin jirrellee fiduu dandeessaa jedhan nama sin jaalanne jaalachuu jechuun dirqama boolee ladheetiin dirree xiyyaara ladheetiin doonii eeggachuu jechuudha yookaan ammoo hin jiraa miti. Gaarii kurru gaarii kan afara deemu kana eeggachuu jechuudha nama sin jaalanne jaalachuu jechuudha. Amma deeggaraan tokko sii dhufee jira obsime obsi waan ofi deeggaraan kee tokko dhufee jira. Baba ko welcome. Koi waan ofi tachi deebi'aa. Welcome ni tiimi kiyadis. Tiimi sabboon maal seete waan ofi. Tiimi hasto waan ofi maal seete. Koi sabboon. Tiimi waan ofi koi takkatti adeemsuu fi. Deebisaa fi. Go ahead. Anta ayyeeshi. Okay, aan waan jechuu fedhu waan ofiidhaan
one of you look building goota wayita jennu one way street miti kasi himaa jiru like atillee ambar yoo namni wayi gaarii sii ta'e innillee gaarii sii ta'e maybe connection wayi uumtaa jechuun maaliif wali kaleenaa fi kabajaa fi wal